ችላችሁ ሀገር ያስገቡኝ። የወለድኩት ልጅ አለኝ። ልጄ ደውሎ እማዬ እንዴት ነሽ ሲለኝ ደህና ነኝ አልለውም። ምክንያቱም ደህና አይደለሁም። ለዋሻው አልፈለኩም። እባካችሁ ህይወቴ ከማለፏ በፊት እስትንፋሴ እንዳለኝ ልጄን ለያት። ልጄ ጋር ተገናኝቼ ልሙት። እናቴን አይቻት ልሙት። ከሁለት ዓመት በላይ ሐኪም ቤት ውስጥ ተኝቻለሁ። በሽታዬ ካንሰር ስለሆነ አትድንም፣ የመጨረሻ ደረጃ ደርሰሻል ተብያለሁ። አላህ ዘንድ ከምትጠየቅባችሁ እህታችሁ ይህን እዳይን ክፈሉልኝ። 5000 ሪያል ለትራንስፖርት ያስፈልገኛል፣ ትኬት መቁረጫ። እችን ብቻ አስቸግራችሁ አሳክሙኝ። ተስፋ አለኝ ያላችሁ ተስፋ ቆርጫለሁ። እችን እህታችንን የማሳከም ግዴታ አለብን። ትኬት የምቆርጥላት የምትችሉ ትኬት ቆርጥላት፣ እዳዋን እንክፈልላት። አላህ ዘንድ በሰውዳ ከምትጠየቅ እዚሁ ምድር ላይ እንዳለች እኛ እዳዋን እንክፈልላት። አንድ ሙስሊም የሌላኛው ሙስሊም ቁስል ካልተሰማው ረሱላህ ሰለላሁ ያሉትን ሐዲስ ታውቃላችሁ። እባካችሁ የመዳም ቅመሞች ሲታመሙ ለምንድን ነው ማንም የማይሰማቸው? እነሱ ደረሰ ሲልኩ ብር መዋጮ ሲያዋጡ እንጂ አመመን ረሃበን ሲሉ ዛሬ የማይሰሙም ለምንድን ነው? እንደ ሰው የማይታዩት? እነሱም እኮ ኢትዮጵያ ላይ እንደሚረዱ ሰዎች ናቸው። እንደ ኡስታዞች እንደ አዛውንቶች ናቸው። እባካችሁ ይህን ቪዲዮ ሸርዲው ታርጉልኝ። አሸማ ሀርከ ፉዴ አካም ጅርታን ነው ቦሌዋን ኮ ነገር ረቢ ለፋ ፌዶ ጅርታኒት ስኒፋ ባያቱ akkam turtan akkam saa kana keessan anu boleetiin keessan nagaa guuturraa faa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabskiraayib laayik gochuudhaan maatii kootti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Egaa viidiyoo gabaabduu tana akkuma jalqaba irratti argitanitti jechuudha. Waa hedduullee irraa barattan akkasumas immoo baay'een keenya immoo jechuudha gizee itti fageessinee gadi hubannee ilaalle jechuudha. Abdii nama kutachiisa. Maaliif isiniin jennaani eenyumtuyyuu namni kamiyyuu namni jireenya baqaa keessa jiru yookaas immoo namni biyya isaarraa baqatee anumaa wal qabatee gola namaa keessa jiru jechuudha. Maaliif jennaan kaayyoon isaa guddaadha. Abjuun isaa fagoodha. Abjuu isaa bira gahuudha fi waa hedduu karoorfateeti. haa ta'u malee mootochuudha meeqa isaaniititu kaleessa kan wajjin baane reeffi isaanii rufattafee kaleessa kan wajjin baane dhukkubsatanii bashitanyaa ta'anii biyya isaaniitti deebi'anii akkasuma biyya isaanii keessatti illee lubbuun isaanii darbee jechuudha meeqatu jira jechuudha. Garuu gizee ilaaltan jechuudha ijoolleen gola namaa keessa jirtu, ijoolleen keessattuu ijoolleen gola arabaa keessa jirtu. Viidiyoon gaddaa irratti agartanii jirtu mucayyoon sun akka duuteetti bulte jechuudha. Garuu waan taatee dhuute yookaas immoo maal takka ishee mudate sa'aatii sanatti maal takka ishee irra ga'e wanti isheedhaaf barame hin jiru jechuudha. Haa ta'u malee ishee kana mootu akkuma argaa jirtanii obboleettiin keenya kun irdaataa kadhataa fi jirti. Irdaataa usiniin jedhu fayyuu hin danda'u garuu galee mucaa koo arguun barbaada. Galee dhala koo arguun barbaada. Galee haadha koo arguun barbaada. Biyyatti na galchaatiin chaansiin ittiin galee sa'aatii takkaaf illee ta'u dhala koo fi haadha koo arguu kana bichaa na gargaara nam fayya jedhee tooni isinin kadhadhu ogguu isheen jettee irraa dubbattu jechuudha. Fayyaan keessan isumti namti fayyaan abdii kutattan jechuudha. Maaliif isinin jedhee gadi fageessitanii yoo itti yaaddanii namoonni baay'een eessatti jechuudha. Keessattuu namoonni dhala qabanis ta'e eenyumtuyyuu namni kamiyyuu jechuudha. Maatii isaatitti hangalee tooniyyuu boru jireenya dhaabee waa hedduu bakka waa hedduudha karoorri isaanii karoorri keenya gaafa biyyaa baanu jechuudha. Garuu har'a akka kanatti abdii kutattee gaafa akkanatti waan akkasii agartan maaltu isinitti dhaga'ama? Sammuu keessan keessa yaadawwan akkamiitu dhufa? Ani hin beeku. Maaliif jennaan ana battala sanatti jechuudha. Yaadni sammuu koo keessa dhufu jechuudha. Waa hedduu irratti gaafa laaltanii hunduma isaa sinii ta'ee toonii hoggaa sana kan balali'uu dandeessan ta'e balaliitanii dhala keessanii fi ijoollee keessan osoo agartanii hedduu isinitti tola namni kamiyyuu jechuudha. Garuu mootu kan nama dhukkubsus waaqa kan nama ajjeesus immoo akkasuma kan nama fayyisus immoo rabbiidha. Waaqayyos immoo namni kamiyyuu hinduuna jedhanii iddoo itti abdii kutatanittis immoo bakki itti fayyan baay'ee isaanii jiru. Maaliif jennaani dhukkubsatanii dhafis hin du'anii akkasumas immootu yaallaman dhafis immootu hin fayyanii jechuudha. Waaqayyo biraa kan dhufe ta'ee naan jechuudha. Egaa gizeen itti gadi fageenyaan hubadhee ilaale jechuudha. Keessattuu ijoolleen biyya namaa jiru hundi keenya ijoolleen gola namaa keessa jiran jechuudha. Baay'een isaanii hin nyaannadhaaf kan nyaataman hedduutu jira jechuudha. Kaleessa gaafa biyyaa dhufan fayyaadha hundi isaanii akkuma keenya kana fayyaadha. Gaafa as gahan garuu bashitanyaa ta'anii
dhukkubaawwan adda addaatiin saaxilamanii kan lubbuu isaanii darbee asitti awwaalaman akkasumas immoo galanii kan biyyatti irraa hafuu dadhabanillee du'an baay'een isaanii jiru jechuudha. Kanaaf viidiyoo dheengaddaa isaa irratti viidiyoo gabaabduu isaa irratti jechuudha akka hojjedhe tokkorra mucayyoo sun raftee bultee garuu duutu ishee bulee maaliin akka duute maaltu akka ishee mudate maal taate namni bira jiru hin jiru kaa maaliif jennaanii sa'aatii kamittuyyuu gaafa dhukkubsattan jechuudha. Ani maaliif akka ta'e hin beeku anuma bichaatu ilaalcha akkasii qaba ta'ee akkasumas immoo namoonni baay'een keessanis ilaalcha akka kootii kana qabdan ta'e hin beeku. Maaliif sa'aatii isin dhukkubetti ani waan biraa hin hawwu osoo maatii koo bira jiraadhe bichaan jedha. Maaliif jireenya gola namaa keessatti jire namni kamiyyuu jechuudha. Akka bira jirtan haadha ormaati kan jirtan biyya ormaati dhukkubsattee boqadhu sa'aatii amma kanaa raftii fudhadhu hojjedhu kan isin hin jedhu hin jiru. Bakka sa'aatii 24 sii ta'ee waa ta'uu isaanii hojjetanii eenyumtuyyuu dadhabdee boqadhu kan isin hin jedhu hin jiru jechuudha. Kanaaf mucayyoon kun hojii humnaa olii hojjetaa ooltee galgala sa'aatii sanatti dadhabdee akkam rafteen dhukkuba laphee qabaachuu dandeessi. Waa hedduu jira. Maaliif namni gola namaa keessa jirtanii agartanii hojiin isaanii hammam akka ulfaatu hamma danda'amaa ta'e immoo hojiin ulfaataadha jennee of dagachuu osoo hin qabne hamma ta'e tokko of eeguu hamma ta'e tokko mootu osuma hojjennu of eeguu qabna. Maaliif kan hojjennu boruuf jiraachuuf waan ta'eef kan hojjennu sana boruun ittiin gallee iddoo tokko geenye of arguuf waan ta'eef san bira ga'uudhaaf immoo hojii qofaaf bichaa of dagachuu osoo hin taane of laalladhaa ijoollee baay'een gisee hojjettanii wantoota waan adda addaa irratti jechuudha. Maaliif ani amma yeroo baay'ee jechuudha kuni waanan ofii kootii arge jechuudha. Maaliif na dhukkuba yoo hin jedheen achi deebiteetuma qoricha mana keessa jiru barbaaddee fiddee dhuftee kana liqimsi isin hin jetti. Maaliif jennaan deemtanii yaallamtanii mana yaalatitti irraa yaallamtanii waan doktorri bashitaa kan keessa sana hubatee ka'ee qoricha sana isinii kenne miti. Ofuma ishiitii qorichuma barbaadde fiddee dhuftee kana liqimsini. Kaza ijoolleen baay'een dhugaa itti fakkaata. Gari ijoolleen haaraa ta'anii biyyarraa dhufan fa'aa jechuudha. Qoricha sana hin fudhatu yeroodhaa yerootti jechuudha. Dhugaa itti fakkaatee hin fudhatu. Garuu mootuu qorichi sun maal isaan taasisaa deema? Qaama fayyaa isaaniitti irratti keessa isaaniitti kan duraan normaalii ta'an jechuudha. Dhukkubawwan adda addaatiif isaan saaxilaa deema jechuudha. Isaan irratti ittiin beekamu gaafa irra aanee gaafa humna isaaniitii ol ta'e qofa itti dhaga'ama. Dhawaata adeemsa dhukkuba coggaarraa dhukkubawwan adda addaa dhukkuba kalee sansanaaf saaxilamaa deema ijoolleen keenya jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee irraan fide qoricha shanatti kennitu sana fidee ka'eetan qoshasha keessatti gata jechuudha. Maaliif liqimsu maaliif naqee yaallamee marammaramee miti kan naaf kenname jechuudha. Saniin alatti dhukkubsattaniidhaaf jechuudha. Namni battala sanatti akka dhala isaaniitti dafee fuudhee mana yaalatittiin isin fiigu hin jiru. Dhugaan isiniin jedhaanii nan arge yeroo baay'ee irra deddeebi'ee jechuudha. Namni hammam isaan kun gaariidha. Nama gaarii biran jira. Yookaas immoo namni kun baay'ee gaarii turan jettanii yaaddanii jechuudha. Battala isin dhukkuba jettanitti wayi dhukkuba qoricha mataa fudhadhu isin hin jedhu liqimsi kan isin hin jedhu maqaa isaa dha'uudhaaf na dhaga'uu danda'an jedheetiin nama akkasitti dubbachuu dhiisa. Kana liqimsi isin hin jedhu. Kaza dhukkubni kan isin himattan dhukkubni keessan kan mataa osoo hin taane kan mudhiidha gadii ta'uu danda'a. Keessi garaa keessan isin dhukkubsachuu danda'a. Bakka adda addaa ta'uu danda'a. Garuu isaanii dhukkuba kan qoricha mataa kana fudhadhu sidhiisa. Kana fudhadhu isin hin jedhu yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya kanatti dhaqanii maal ta'a qorichi sun immoo wayi kan yeroon irra darbe kan barri irra darbe ta'uu danda'a. Qorichawwan akkasiisa fudhatanii maal ta'u kan bashitaa sana caaluuf saaxilamaa jiru. Ofirratti hin beekanii akka sanatti dhaqanii bashitaawwan garaagaraa keessatti kufanii kan akka kanatti bakka rafanitti hafaa jiranii qorichawwan adda addaa yeroo isaan kennaniif kan isaaniif hin filatamne yookaas immoo marammaramanii kan isaaniif madaallamee hin kennamne ala gaafa ta'u maal godhaa deema dadhabsiisaa deema jechuudha. Kanaaf hundi keenyayyuu yoo har'a jiraanne yoo har'a fayyaa taane har'a of eegne lafa boru yaanni sana ga'uu dandeenya. Lafa abjuuf mul'ata keenya sana ga'uu dandeenya. Kanaaf har'a of eeggannoo godha yeroo kamittuyyuu jechuudha. Hammam yoo ta'eyyuu of hin dagatina. Waaqa biratti namnis of eeguun barbaachisaadha. Yeroo hundaa waaqayyo jira ana waaqayyo nan gatu jettanii ganama akka kaataniin osoo bishaan tokko dhugin osoo ciree tokko nyaatiin gara hojii warri fiigdan baay'een keessaniin jirtan jechuudha. Suni soba. Waaqayyoon biratti namni illee of eeguun barbaachisaadha. Maaliif inni isiniin jedhee namni yoo nyaate namni keessa isaa yoo guutummaa keessa isaa sirriitti madaalee of eege hojiillee humnaan hojjechuu danda'a.
akka barbaadetti ba'ee gaara ba'ee bu'ee toonii jechuudha. Inni agartanii namoonni baay'een lafaa fi baddaarra kan hojjetan jirtu jechuudha. Fooqii jalaaf gubbaarra kan hojjetanii baay'een jechuudha. Kanaaf yoo nyaattanii toonii immoo keessi keessan nagaa qabaate akka barbaadanitti hojjettanii ka'uu kan dandeessanii, akka barbaadanitti hojjettanii hojii sana fixuu kan dandeessanii. Kanaaf baay'een keessan immootu hojiin gaafa humnaa ol isinitti baay'atu maal gootanii dafnee fin'ee kaanetti xiqqoo boqanna jettanii hojii kan sa'aatii 10tti fixuu qabdan sa'aatii 8tti fixanii kan teessan hin jirtu. Garuu isinitti yeroo sanatti boqannaa sa'aatii sanaa fudhachuu ilaaltu malee ariifattanii hojjetta sun immoo maal isin godhaa? Baay'ee isin dadhabsiisa. Qaama keessan iddoo tokkotti miidhama isinirraan gahuu danda'a jechuudha. Maaliif akkas godhee argee waanan miidhame keessa kootti jechuudha. Of argee ergan of bare irraa waanan of qabuu qabe yookaas immoo erga sana waanan of ilaallataa hojjechuu qabeef irraa isiniif dubbadha jechuudha. Obboleewwan kiyyaa. Kanaaf namoonni akkasitti ilaalcha akkasii qabdan, namoonni akkasitti yaaddan irraa of qusadhaa. Maaliif sa'aatii sanatti fixanii teessanii boqottanii hojjechuu ilaaltan malee sa'aatii ariifataa hojjettan san keessatti immoo hammam akka qaamni keessan miidhamu, hammam akka qaamni keessan dadhabaa deemu isinitti hin dhaga'amu jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya baay'anii kanatti dhaqanii bashitaawwan garaagaraatiif saaxilamanii har'a akka kanatti abjuu kaleessa ittiin ba'aniif san dagatanii abdii kutatanii namoota baay'eellee gaafa waa'een isaanirraa dubbatamu akkuma anaan gaafan viidiyoo mucayyoo kanaa dhageeffadhu abdiin na kutachiisa keessa koo jechuudha. Hedduutu akkanatti dhagahame. Maaliif jennaan ishinis akkuma koo hojjedheen lafa abjuu kootii sana ga'a, lafa mul'ata kootii bira ga'a jetteetuma akkuma koo kana biyyaa baate. Har'a ani abdii kutadheera garuu chaansii takkitti hin barbaada garee dhala koo arguu fi haadha koo arguun barbaada gaafa ishiin jettu dhugaa hedduu takka abdiin nama kutachiisasi duubatti isin hambisa jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa akka kanatti kuftanii osoo harka hin laatin, akka kanatti osoo harka namaa keessatti hin kufin of eeggannoo godhaa. Yeroo kam keessattuyyuu dursa ofiif kennaa, of yaadadhaa. Maaliif jennaan midhaan hin jiru kuninaan ta'u suninaan ta'u jettanii gaafa midhaan dhiistan bishaan illee hin dhiistu. Ilmi namaa immoo bishaan sirriitti bishaan gahaa hin dhugu taanan akkasumas immoo cireessaa sa'aatiidhaan hin nyaatu taanan baay'ee dhukkubawwan adda addaatiif saaxilamtu jechuudha. Maaliif hojii faana jechuudha. Ijoolleen baay'een osoo nyaata hin nyaatin jechuudha garaa duwwaatti kan meeshaa ulfaatina qabu, meeshaa kibdeetii qabu ol fuudhan baay'ee isaanii jiru jechuudha. Yeroo sana maal ta'a? Wantoota akka tirfanjatiitiif saaxilamu jechuudha. Maaliif dhaqee marrimaan isaanii hin guduufama. Nyaanni garaa isaanii keessa hin jiru waan ta'eef gizee wantoota akkasii ulfaataa ol fuudhan sana immoo maal ta'u marrimaan isaanii hin guduufama. Bishaan gahaa tokko dhuganii keessi garaa isaanii nagaa hin qabu taanaan dhukkubawwan hedduudhaaf kan isin saaxilamtan jechuudha. Maaliif of yaadadhaa dursa ofii keessaniif kennaa. Hojii sa'aatii kamittumaa borutti hin dabarre. Hojiin isaan har'a hojjedhaa fixaa isiniin jedhan borutti haa darbu. Maaliif boru sanas qas jettanii hojjettan torbii maa hin ga'in qas jedhaa hojjedhaa. Kanaaf namoonni baay'een keessattuu immoo silkii laaluuf jecha hojii dhiisanii taa'aniifaa silkii irra turanii silkii gorogoraa turanii immoo sa'aatii dheeraadhaaf silkii of harkaa qabanii gaafa binin jedhanii achi yoodhan hojiin sun hin hojjetamne wayi jarri hojii akkas deebi'uu ga'u hamma daddafnee hojjenna jedhanii maal ta'u haga dhaannaan onnee isaanii daraan dabalutti kan hojjetanii hojii sana sa'aatii san gidduutti fixuudhaaf ariifatan baay'ee isaaniitu jira. Gizee sana eenyu miidhaa jirtan? Ofii keessaniif of miidhaa jirtan. Kanaaf asitti jalqaba silkii harkatti fudhachuudhaan duratti hojii isiniif kenname sana xumuraa ka'aatii yoo fixanii jirtu ta'e akkasumas immoo kun uffata tokkosuuf jirtu uffata dachaastu yoo ta'e yeroo sanatti sa'aatii muraasa daqiiqaa 20 10 waan hin caalle silkii keessan tuttuqaa rakkoon qabu. Garuu osoo hojii dhuftaniif waan mana sana seentaniif beektanii ta'u osoo hojii sana hin xumuriin silkii qabattanii teessanii achi kaatanii gaafa yeroon isinirra darbee sa'aatiin darbee fiigdanii hojii sana hundaan fixaadhaaf afarfattan sana maal taatanii keessanillee miidhaa jirtan akkasuma cinqata sammuu. Maaliif sammuun keessan amma hojii sana fixanitti rafti isin hin kennu jechuudha. Kanaaf wantoota akkasiirraa of eegan isin jedha obboleewwan kiyyaa. Akka akkanatti harka namatti kuftanii kaatanii abdii kutattanii of arguurraa osoo hin kufin osoo harka namaatitti hin kufinii of eeggannoo cimaa godhaa. Of eeguun barbaachisaadha. Waaqa biratti namni of eegaa. Kanaaf waaqayyoon biratti hunda keenya yoo rabbi nu haa eegu. Bahanii tooniyyuu jechuudha. Balaa tasaa dhukkuba tasaatiin biyya ormaatitti hafuu waaqayyoon hunda keenya nu haa baraaru. Rabbiin akka biyyaa baane sanatti
harka fayyaa miila fayyaa biyya nagaatti maatii nagaatti rabbiin haa deebisuun isiniin jedha. Egaa hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti nagaan naaf turaan isiniin jedha. Maaliif jennaa wanti kana hunda dubbadhu akka na taasise viidiyoo mucayyoo kana ilaalee keessa kootti hedduu takka waan natti dhagaameef akka irraa dubbadhu na taasise jechuudha. Hamma kana harka kennuu bira ga'uurra dursaa of eeggannoo godhaadha. Egaa walumaa galatti kan nama fayyisus kan nama dhukkubsus rabbiidha. Waaqayyo mucayyoo kana dhugaan isin jedha akka isheen dhala koo jettee boobsuu kanatti rabbiin odoo dhala keessa naan wal isheen agarsiisin homaa isheen godhini saniin alatti waaqayyo iyyuu amma dhumaatitti fayyisee dhaabee dhala isheetiif ishee haa jiraachisu in jedha akka gama kootti jechuudha. Hundi keessan iyyuu immoo kadhannaa godhaa fi akkasumas immoo jechuudha. Maaliif afaan keenya dubbachuullee baatan nama keenya kun Oromoo kun maalidha jechuun taane namummaan qofti isinitti dhagahame isinillee eessa akka jirtan gola namaa keessa jiraachuu beektanii nama kana gargaarus ta'e yaadanis ta'e akkasumas immoo kadhannaadhanis akka amantaa keessaniitti maaliif baay'ee barbaachisaadha nama dhukkubsateef jechuudha. Walumaa galatti waaqayyo hunda keenyaaf nagaa nu haa kennu nu haa eegu. Yoon dogoggora dhiifaman isiniin jedha. Like, share, comment godhaa. Yaada namni qabdan comment jalatti naa barreessaa. Hanga viidiyoo biraa walitti deemnutti turtii gaariin isiniin jedha. Nagaan